Meeqa keenyatu aarii wanta tokkoo damdamachuun obsinee wanta sanillee yookiin immoo irra darbuu dandeenya. Meeqa keenyatu yeroo rakkoon yookiin wanti gaddaa tokko nutti dhufe wanta sana akkuma ta'etti jiraatee wanta hojjechuu qabnu karoora keenya saniin hojjechaa ni jirra. Yoo hojjechaa jirraanne hundi keenya gaariidha jechuudha. Kanan taane yoo ta'e of gaafadhaa isiniif jechuudha. Miirri keessan yeroo gaarii yookiin immoo har'a na dabbara jennee karoora keenya kan anarraa jalqabe kan dhiisnu meeqa keenyatu jira. Hojiin kiyya har'a waan miirri gaariin natti hin dhaga'amne jedhee wanta san kan dhiisaa jirru waan hojjennu san karoora keenya san guyyaa nutti tolu bichaa yoo hojjennu abbaa fee guyyaatti tole guyyaa gammachuu hojjechuu ni danda'a. Kanaafuu guyyaa si dabbare sanillee hojjechuu hin dandeessa. Yoo dandeessa ta'e gaariidha. Kanaaf tokko lama jennee wantoota 10 waliin ni ilaala jechuudha. Tokkoffaa irratti kan ilaallu wantoota kana keessaa sammuu keenya keessatti aarii wanta tokko yeroo nutti dhaga'ame keemikaalonni sammuu keenya keessaa maddan ni jiran jechuudha. Keemikaalonni suni akka isaan baay'inaan qaama keenya keessatti hin baay'anneef yeroo isaan qaamni keenya akka aariidhaan hin guutamne gochuudhaan nuti miira keenya akka inni qabbanaa yookiin immoo miira qabbanaa ofitti yookiin jechoota waa'ee akkasii nuti akkanaa nuti jennee jechoota nuu qabbaneessan fayyadamuun nurraa eegama jechuudha. Immoo adeemsa kana keessatti of amansiisuu of waliin dubbachuu qaba jechuudha. Akka namni daqiiqaa 5 jecha hidhaa waggaa 7 hidhaa waggaa 5 kan miira daqiiqaa. Kanaafuu keemikaalota kana akka kanaan sammuu keenya keessatti illee akka baay'inaan wanta sanirraa wanta miidhaa hin qabaanne sanirraa illee akka nu oolchu nu godhu keessa isa tokko jechuudha. Lammaffaa irratti immoo maddi rakkoo sanii maali jennee argachuu qabna jechuudha. Hundee isaatirraa kaafnee maalinni maddi rakkoo sanii akkamiin dhufuu danda'e akkamiin as akkasitti aaruu danda'e jennee gaafii of gaafachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf akka lammaffaatti kana fakkaata jechuudha. Akka sadaffaatti immoo haaloo maaliitiif wanta haaloo ni jira moo har'umarraa jalqabeen wanti kun akkatti na aarsuu danda'e haaloon duraan yoo jiraate waan sanillee furmaata itti laachuu nurraa eegama jechuudha. Haaloo qabachuun hin barbaachisu. Kanaafuu furmaata itti ilaallee gara fuulduraa deemuun nurraa eegama jechuudha. Akka afuraffaatti immoo kan ilaallu yeroo kamiyyuu miirri qaama keenya keessatti dhagahamu sani maqaasaan gammachuudha moo gadda moo aariidha moo kana adda baafannee beekuu dandeenya. Miirri kee guyyaa guyyaadhaan miira sitti dhagahamu maaliif natti dhagahamuu danda'e jettee sababa isaa adda baaftee gammachuu maqaa kennuufii qabna jechuudha. Waan sitti dhagahame saniif kanaafuu akkam gochuu hin danda'a jennee akkas gochuu furmaatan irraa wanti tokko aare waan saniif akkamiin sirreessuu danda'a akkamiin waan kanallee gochuu danda'a wanni biraatillee akkamiin akka natti hin dhufne gochuu danda'a jechuu qabna jechuudha. Akka shanaffaatti immoo dhiphina keenya immoo dhiphuun yeroo tokko nutti dhufuudhaan illee isallee akkamiin to'achuu dandeenya. Barreessuudhaan miira keenya waliin haasa'uudhaan obsa qabaachuudhaan kanneen hafuura galfachuudhaan sochii qaamaa gochuudhaan barreessuudhaan wantoota kanaan akka dhiphina kanarraa illee walaba taanu nu taasisa jechuudha. Kan biraa immoo akka jaaffaatti carraa ofii kennuu jechuudha. Carraan kun maal jechuudha? Rakkoo saniif ani waan tokko gochuudhaan duratti yookaan immoo waan sana akkamitti kana ta'a jechuudha. Duratti waan sana ibsuun qaba jechuudha. Maaliif akkas ta'e? Akkamiin akkas ta'uu danda'a? Anuu akkamiin akkasitti akkana ta'uu danda'a? Miirri kunuu akkamiin akkatti natti dhagahamuu danda'a? Jettee of ibsu sirraa eegama jechuudha. Tokkorraa kaaftee maaliif jettee of gaafachuu sirraa eegama jechuudha. Kan biraa immoo wanti kun irra deddeebi'iinsa natti dhagahamaa jira moo har'arraa jalqabeeti maaliif jettee of gaafachuu qabda jechuudha. Akka torbaffaa irra
Akka saddeettaffaa irratti immoo yeroo hundaa gara laafummaa yookiin rakkoo nama tokkoo akka keetiitti ta'uun hubachuun oolmaa yookiin immoo oolmaa kee keessatti of barsiisuu qaba jechuudha. Gara laafummaa barachuu nurraa eegama jechuudha. Namni tokkotti aaruun duratti miira keenya baay'ee nutti dhagamuun duratti akka rakkoo keetiitti rakkoo namni sunillee rakkoo qabaachuu danda'a jettee bakka buusuudhaan nama saniif yaaduu jechuudha. Empathize for feeling other person kan jennu san jechuudha. Kan biraa immoo akka kurnaffaatti kan ilaallu qilleensa fudhachuun jechuudha. Hargansuun baay'ee barbaachisaadha. Qilleensa ol fudhachuu fi gadi deebisuu miirri keenya aarii nutti dhagahame sunillee keemikaalonni fi qaamonni hargansuu keenya keessatti wantoota achitti isaan uumasanillee akka isaan dhabamanii fi wantoota sanarraa bilisa akka taanu nu gochuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaaf kana gochuun nurraa eegama jechuudha. Kanan viidiyoo kana hoo jaalattan laayikii fi sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Isiniin jedha horaanaa.